عليكم ورحمة الله وبركاته شمال من مركبون كم في كيسني بقى سنين جدا يا كاتب فيديو سنة ورابط سنجر سيسا نفعنا ترى يوتيوب كي يلا كا سبسكرايب ناكودا يعني جبهة سنين جدا ما يوتيوب سبسكرايب ما قولون ما تنفعتوا تيك توك كي جرا سنتني بروفايل تيك توك يا جرا شير جرا سنتني كمان كتويتني سبسكرايب ناكودا سنين جدا جرا فيديو تادا برو فيديو كيسن ni waraabbatanii jalqaba erga waraabbatanii kaayimastarii keessatti hojjetaman jechuudha. Kaayimastarii namni beekan jiru isa keessatti hojjetama. Isa seenna jechuudha. Baay'ee nama rakkifsu sirriitti yoo ilaaltanii nu ulfaatu jechuudha baay'ee. jalqaba irratti deebisuu qabna. haala kana yeroon isin dhufe bifa kanaan isin dhufa. Achiboota kana mitutanii bifa viidiyoon keessan isin waraabameen jechuudha. Bakka miidiyaa joo kana filattanii dafee isin qabsa akka viidiyoon isinitti hin dheeran. Viidiyoo yoo dheeratte isinii galuu dhibuu danda'a. Haala kanaan jechuudha. Seef gootanii as tuyxanama bakka tana tuyxanii viidiyoo teessan bakka viidiyoon teessan jirtudha jedhan jechuudha. Bakka viidiyoo keessan qulqulluu itti waraabdan san as keessa jira. Aku jawab. Difama. Video keessan ni filatanii booda haala kanaan itti guddiftanii akka itti cuftan jechuudha. Bakka nun barbaachifne keessaa murraa maqasii kanaan duratti akkatti muree meeqaa xiqqoo nama isin gaachaa eganumatti dhaabna. Kanallee ni murtanii haala kanaan jechuudha. Erga haala kanaan sirreessitanii booda sagalee kanaa irraa cufna. Ammas as seentanii bakka tana tuyxanii viidiyoo barbaaddan deettanii fidan jechuudha. Itti barbaaddan san viidiyoo barbaadde suuraa barbaadde oomee tanumaa fudhannu keessatti qixxeessuu qabdan jechuudha. Achi booda bakka tanaan keessatti gad deebiftanii haala kanaan itti gad deebiftan jechuudha. Achi booda isa kana tuyxanii viidiyoo tana bakka suuraa namaa tana tuyxanii yoo inni diimaarra jiraatu waate diimaarra keessa yoo diimaarra akkana keessan jechuudha. Haala kanaan gurraa ta'e jechuudha. Mafoolli kiyya akkanatti waan tanaan irraa ibsitanii mi viidiyoo haa jedhu. Akkatti jira jechuudha. Dhiqamne jechuudha. Bakka mutana seentanii haala kanaan jechuudha. Isii tana irraa isii tanaan akka barbaadan guddiftanii hanga asitti deebina.
kanaan irraa xixiqqeessitan jechuudha. Haala kanaan eegasii asitti dhufne haala kanaan itti gootan jechuudha. Viidiyoon kun hin qulqulloofne. Viidiyoo kana irra deebi'ee barreessaa bahe. Irra deebi'een fidaa. Akka baay'ee isinii galuuf jechuudha. Hin qulqulloofne. Tanumaafuu haala kanaan viidiyoo xiqqeessitan jechuudha. Jalqaba inni xiqqeessitanii isa kana filatanii keessatti gad deebiftanii haala kanaan sirreessitan jechuudha. Asitti sabbata keessatti nu biraa fixanii tarkaanfii takka bakka hin geenyu guututti tarkaanfii takka gara fuula duraatti ceesinu jechuudha. Kana akka yaadattanii yoon haala saniin jechuudha akka barbaadan dheereffatuu dandeessan. Isin ganarra isinii qulqullaa'uu danda'a jechuudha. Bakka tanaan sirriitti asii tana eeggatanii qulqulleeffatanii jechuudha bakka tanniin. Haala kanaan itti siqsitanii haala kanaan jechuudha. Isii tana guddiftan yoo haala kanaan itti ol guuttanii haala kanaan jechuudha.
Video. Haala kanaan qulqulleessuu dandeessan jechuudha. Akkasitti qulqulleessitanii hin gabaabsa jechuudha. Sirriitti hin qulqulloofne. Hiriyoota keenya filannoon kun qaamaanaa abboota keenya hiriyoota keenya asitti sabbata keessatti nu biraa fixanii tarkaanfii takka bakka hin geenyu guututti tarkaanfii takka gara fuula duraatti ceesinu kan akka yaadattanii yoon Haala sanii waraabbatanii isin jaachi booda asumaan seef godhatan jechuudha garaa keessatti. Asumaan seef godhatanii.